وبليدي كينيا كنني الدنيا قموش نفارة of darbate yada jamu tu kayame kenneni adunya ada mana artist ndolang gosat gaddu da fiyote meneromo muslimatis lubu kicun talasa kawake fatatis lubu kicun talasa kan kristanatis lubu kicun talasa awali mangudon tergaggof shamarran Oromoo gaddinni irra onnee keenya cabeera obboleettii keenya dhabuurratti kun keeyyata tokko mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte tokko kan ifoomuu qabu osoo jajjabina ebeluuf haalaatu hinjiin duratti waa'ee jajjabinaa waliif hin dhaamnu waa'ee wareegama sii qofa kufiinsa sii kana qofa baruu ofiif ajjeesanii gad darbatamoo ofiin of darbatte moo kaameeraan yoo jiraate hoteelicha irraa ifoomsu gamoo san irraa ifoomsu namoonni waliin jiran ifoomsu qaba namni ejjennoo hammana gayu akkamitti ofirratti fudhachuu danda'e kan du'aaf isa saate akka namatti ejjennoo ofirratti fudhatu jechuudha. Akka durree udaananii dho'isuun hin danda'amu. Qorannoon cimaan irratti gaggeeffama. Hundi ni to'atama seeraa fi heeraan ni qo'atu. Ifoomeeti dhugo. Yeroo san jajjabina nu waa kennu jennee jajjabina walii dhaamna malee hammasitti jajjabina walii dhaamuun haqa mucaa kanaa dhugaa mucaa kanaa dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo dho'isuudha waan ta'eef jajjabina waliif hin dhaamnu. Maalirratti mucaan kun lubbuun isii kana ta'uu danda'e. Ejjennoo hammana gahu maalirratti ofirra fudhachuu dandeesse. Kana ifoomsuudha qaba. Abbaan ifoomsuu qaba. Uummata Oromootiif lubbuun talan Oromoodha. Mucatti kichuu kana jechuudha. Anaan akka ibiddaadha kan inni nagu baatu. Dhugaa waaqa jiraataa isinitti dhaggeeffadha. Mucaan kuni fooqii shanaffaarraati of darbattee kan isheen of ajjeesteedhanidha kan isaan gabaasaa jiran. Miidiyaaleen garaa garuu an akkasitti miti kan ani hubadhu. Sii galee akkatti ani hubadhu mucatti kichuu kana manatti ajjeesaniitu akka isheen of ishee of ajjeestetti fooqiirraa gad darbatanii yaada jechuudha gaafa yaadu. Sii galee kanaafiyyuu naannoo ishee kan jiran abbaa manaa ishee isaa ta'uu naannoo ishee irra kan jiranii kan shakkamu hundumtuu mootummaatiin itti gaafatamuun dirqama. Sii galee yeroo baay'ee hubadhaa beekamaan Oromoo saada'u aaduu wallaalaan Oromoo saada'u miidiyaa kana irratti erga ba'ee booddee har'a abbo'amaa bulee garuu eddeenni awwaalamee booddee waa'ee isaa namni dhaggeeffatus waa'ee isaa namni yaadatus hin jiru. Duutiin tala keenya qananii kana booru gaafa isheen awwaalamte guyyuma sana irraanfatamaa jechuudha. Dhugaa isheerree namni jala bu'ee barbaadu jireedhee yaadu. Sinii galee maaliif ree dhugaan uummata Oromoo nama baay'ee du'ee jira dhugaan isaa kaba'e tokkoyyuu arginee hin beeku. Oromoonis dhugaa isaa barbaaddachuurra nama isa du'eef boo'ee irraanfachuudha kan inni filatu. Sii galee guyyaa tokko Oromoof namni quuqamee dhugaa Oromoo tokko barbaadee as baasee miidiyaa irratti du'a Oromoo tokko du'a nama Oromoo tokko namni dhufee miidiyaa irratti nu beeksise tokko hin jiru dhugaa isaa baasee. Kanaafis na dhaggeeffadhaa viidiyoo kana seef godhaa. Intalli kuni du'uu isheetti har'a miidiyaa kana irra teenyee bo'aa jirra malee dhugaa ishee arguun tasanii ulfaata jedhee yaada akka kotti. Yoo waaqa sodaattu lafa sodaattu ta'e garuu du'a intala kanaa sababa isheen itti duute rakkinni ishee maal akka ta'e mana keessa jireenya akkamii akka isheen jiraattu abbaa manaa ishee faana gammachuu akkamii akka isheen qabdu uummata abbaastanii dhugaan intala kanaa yoo waaqa sodaattu ta'e dhala of jalaa qabdu ta'e dhugaan intala kanaa baastanii uummata Oromoof beeksisuun dirqama. Intala kanaa nuti ilaallee iyyuu hin quufne dhugaa rabbii
intala fiigdeen quufne intala hojjetteen quufne si gale nuti intalli kun intala moodeelistii Oromoodha uffannaa Oromoo aadaa Oromoo waan hedduudha kan isheen beeksisaa jirtu utuma kanaan jirtu Andu'aalem Gosaatu ishee fuudhee intala achumaan baddee jechuudha gaaf tokko gaafa eebbaa mashee arginaan alatti miidiyaa irratti akka kanaan dura intala kan argine hin beeku har'aoo erga heerumtee booddee du'a isheedha kan nuti dhagaa jiru sababni maali maal rakkatteeti kan isheen of ajjeestu maal rakkatteeti kan isheen duutu kan jedhu dhugaa mucaa kana baasaati ummata kana beeksisa ummanni kunis onnee qabaatee dhugaan talasaa barbaaddataaf miti garuu isinumti yoo waaqa sodaattanii dhugaa mucattitti kana waaqa sodaadha lafa sodaadha baasaa dhugaa mucaa kichuu kana kanuman jedhaan Qananii addunyaa baay'ee walitti dhiyaanna yeroo baay'ee deddeebisee mana isaanis deema addas borus akka gaariitti dubbachuu danda'a. Indagaamami. Indagaama. Tokko odeeffannoo har'a jiru irratti fakkeenyaaf amma obboleettiin Andu'aalem Gosaa Magdas Gosaa isa wajjin hidhamtee jirti maal oduu jedhamurraa yookaan isin jalqabu ta'e odichi sobaluu sa'aatii tokkottiin ka'eetiin naannoo sa'a 3tti ani mana gara Finfinnee kan gale isa wajjin sulultaa oolee jechuudha. Inni itti aanu dhuguma Andu'aalemtu hidhamee jira mana keessatti hariiroo Andu'aalemii fi Qananii Addunyaa hariiroo akkas hariiroo waliigaltee hin qabanii jaalala hin qabanii maal hin qabanii wanti jedhu kun soba dhugaa isin dhugaa dubbachuu dhufila maaliif tokko ani muslimaa sooma afaan qaba lukkiya soomaati si galee jira kan isii dhaga'u kan kabaju kan jaalatu yeroo ta'an mana keessatti illee walitti bu'iinsi isaan qaban wanna tokko hin jirtu artist Rabadaan Cimeessaa mucaa jedhamuu fi akkasuma immoo Diinqaa Huseen mucaa jedhamu ana taane yeroo baay'ee mana Andu'aalemitti kan dabarsinu yoo mana Andu'aalemitti sin dabarsine iddoo tokkotti waliin kan dabarsinu yeroo baay'ee